bira dhuftee si beekeeyyuu yoo si dibbise siin ajjeesu waan tokko siin fannisu akkanumaan sitti haasee waliin addaan waan inni jaalatuuf isillee waan jaalattuuf isa arguuf mana deemte waa biraa soyixeen deemne jaalalti waan jirtuuf innillee kana haasa'uu qaba bakka na jaalatte ani isarraa kana eegee ture Said ammallee dogongortee jirta dogongora guddaa dogongortee jirta dogongorri dhugumaan jechuudha dhugumaan waan ati dubbatte san waa'ee imaanillee waa'ee sumayyallee ka dubbatte san jaalalti awwala akkamitti ba'uu dandeetti awwala jechuudha osoo waan fedhee taate garaa keessa ba'uu hin dandeettu akkanumaan waan ati dubbatterra asham ordoftoota fi kabajamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota teenya bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan habaayatu Said Shaan waan garaa isa keessa jiru dubbadhee jedhee jira viidiyoo galaksee jira waan inni dubbate keessatti immoo dhugumaan dhugatti jaalalti awwala garaa keessan baatu jaalalti awwala ba'uullee hin dandeettu waan isaan dabarsan waan isaan laalan wajjin jechuudha biyya ambarratti waan baay'ee dabarsan akkanumaan salphatti jechuudha salphatti jechuudha dagatu hin danda'u maaliif ቪዲዮ ላላ ማለት አይደለ ጤንነት የሚመጣው ለቤት በረካው የሚመጣው ሁሉ ነገር ቤት ውስጥ ሰላም ሲሆን ነው እንጂ የሆነ ጭቅጭቅና ንዝንዝ የሚደብር ነገር ምናምን ቤት ውስጥ ሲኖር ሚስት አለመታዘዝ ወይ ባል አለማክበር እና በአጠቃላይ ኢማንን እናንተም አይታችኋት ወዳችኋታል እንደምታዩት በጣም ምርጥ ልጅ ናት እንዲሁም ፈተና ያለፈች ልጅ ጌጣጌጥ የማትወድ ጭቅጭቅ አታውቅም ረጋ ብላ የምታወራ የተረጋጋች ሴት በትክክለኛው ለትዳር የምትሆን ሴት ነች ሁላችሁም ወዳችኋታል ሁላችሁም መስክር ናችሁ ኮመንት ላይ አይታችኋታል ረጋ ያለች ሴት ናት ሴት ልጅ እንደዚህ ትሆነ ደስ የሚለው አስቡት ሚዲያ ላይ እንደዚህ ያያችሁ ደግሞ እኔ ደግሞ በአካል አብሬያት እየኖርኩ ያዩት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ሆነች ኢንሻአላህ አይን በስቶባት እንዳትቀየር እንጂ ወደፊቱ በዚሁ ከቀጠለች ኢማን በጣም ምርጥ ልጅ ናት ስለዚህ በአጠቃላይ ማለት ይፈልኩት ሱመያ አትልፊ ነው ምለው እኔ አሁን ኢማን አንዷ ኢማን ከአራት ሚስት ትበልጥልኛለች የአራት ሚስት ጸባይ ይዛ ነው እንትምትለው ማለት ነው አላ አይደለ ከማንንም ጋር ትወዳደርም ማለት ነው ከማንንም ጋር አላወዳደራትም አሁን አንቺ አካ እኔ ዱበቱቲ አሽሙራ ሀሳ ጅራ ማለ ከዱጋን ዋን ዱጋ ዱበቱ ነት ይፈካኒ ማሊፍ ሴተን አመ ዱጋን ዱጋቲ ወላ አዩ ወላ ሀዊ ወላ ሱመያ ጀዳ ጅራ አናፍ ኢማን ጋዳ ኢረጫላ አፉር ጃርቲ አፉር ጫልቱ ናታቴ ጅርቲ ከናፍ ዋን ቶኮ ዋይ ከዩ ዱበቹሌ ያዱሌን በርባዱ ጀዳ ጅራ አፋኒን ዱበታ ማለ dhugumaaniyo haasoyne ilmoota lama osoo qabu Sumayyaa dagachuu hin danda'a isaan wajjin araaramanii akka waliin jiraatan fedhii kiyya garuu Sa'idtu dogongora jira dogongorri isaa maalin Yamanirraa deeme Sumayyaa fi Sa'id wal arguu kaanii Sa'id dogongora san qabatee deebii isaallee hin kennine amma immoo waa'ee ilmaa hasaa jira asirrattis dogongora guddaa qaba Sumayyaan akka isatti dhiyaatu qinee haasa'uu dhiisee jechuudha akka awwalatti jaalalan dogongora isa akkana dogongoree jira wanta dogongoree kana atillee naaf laali dhiifama naa godhiiti amma waliin argina akka inni dubbatutti dhugaa osoo silaaleeyyuu mana keessatti waan tokko sitti haasa'uu hin danda'u waan tokko waan si gaafadhullee hin jiru wanta si dubbisullee hin jiru kanumaan osoo hin uffatiin dhufteeyyuu nagadhatte birrii 10 sitti kenne ofirraa geegessaa malee waan tokko hin dubbadhu waa si dubbisullee hin jiru jedhaa jira akkasillee ani yaadu maaliif waan inni jaalatuuf isillee waan jaalattuuf isa arguuf mana deemte waa biraa soyixeen deemne jaalalti waan jirtuuf innillee kana haasa'uu qaba bakka na jaalatte ani isarraa kana eegee ture waan na jaalattuuf ana nalaaflutte bakka anillee si yaadee jira ani bakka jirtu hin beeku kanaaf anillee si arguu barbaada meekottu akka amma dhuftetti niti Sumayyaa ta'eetii na bira kootu wajjin haasofnaa wanta jiru hin sirreessinaa wanta jiru solvii goonee jiruu kenna akka duraa itti fufna imaanillee yoo taate isaan lachuu wajjin araaramanii
wanta jiru sirreessanii imaan waan bareeda taateef inni illee dubbate waa'ee imaan dhugaa dubbataa jira. Sumayyaa fi imaan wajjin araarsanii wanta bareeda jiru bareeda jiraachuu ni danda'an. Maaliif akkanaasaa? Ammallee haa irraa fagaattu akkanaasaa. Araaramanii wanta gaarii uumama jedhee osoo yaadu ani immoo waan hin taane dubbata kunu. Ansin barbaadu ansin fedhu garuu dhugaan dubbanne. Akkanumaan fuula isaa hin beeksisan hin beeka sirriitti beeka waan sa'ii dubbatu keessa kaafee hin jira isa keessa garaa isa keessa wanta hafee hin jira malee dhugaa dubbataa hin jiru. Ani deebii ka eege kanaa miti. Ani imaantu naa wayya imaan kasi caaltu kan nama hunda caaltu irra naa kennee jira lakkuudha isiin illee isiif kennaa naan jette lakkuu haga torballee akka chaayinaa naan goone malee ani 4 barbaada isiin illee 4 lakkuu 4 naa kenniti jedhaa jira. Amma kuni maal jechuudha? Haa isiin aartu haa Sumayyaan aartu yookaan immoo irra caalaa irraa fagaattu kana dubbataa jira waan hin taane. Maaliif ammas viidiyoo ilaala? እኔ ኢማን ሁሉ ነገር ታስረሳኛለች። እስከዛሬ የተጎዳሁትን አንዳንድ ሰው ሲጎዳ አልሐምዱሊላህ ብሎ የሚቀበለው አልሐምዱሊላህ ብሎ ከተቀበለ መጨረሻው ያምራል። እኔም ደግሞ ከአመት በላይ አመት ከግማሽም በው 2 አመትም በው ለፍቼ ስርስርሽ በከታተል ብለምንሽም አንድ ቀን ተስፋ መቆረጥ ስለማይቀር ተስፋ ቆርጬ ኢማንን የመሰለች ምርጥ ሚስት አላህ ሰጥቶኛል እና ብዙዎቻችሁ የምታወሩት እና አዩም ሆነ ሱመያም ሆናችሁ የወንዱ ልጅ እና ስለሆነች ነው እንደዚህ ቃይሞ አላላት ምናምን ይያልሽ የምታወሪው ለጥሩነቷ ነው እንጂ ወንድ ልጅ ናት። ወንድ ልጅ ብትወልድልኝ ምን ሆነሽ ነው? ምን አስደበቀኝ? ወንዱ ልጅ ወለደችልኝ የኔ ቢሆን የኔ ልጅ ልደብቅ ልክር ነው እንዴ? በሐላልም ወለድኩት በሐራም ወለድኩት ልጄን አልክድም። ልጄን አልክድም። ዞሮ ዞሮ ደሜ ነው ተወልዷል። በምንም በኩል ቦልዶ ማለት ነው። ሁሉንም አላህ ያረው ነው የሚሆነው አይደል? ባላልም ቦልዶ አላህ ሲል ነው የሚሆነው። ኩኖ ዱጋ ዱበቴ ኢልሚሌ ኪያ በቃ ሐላሊዳን ሌ ዮካን ሐላሊ መሌ አርጌ ኢልሚዳ ilmi kiyya maal hin ture kana deebisu jechuudha. Hin ture haga ammaa ture akkana haasa'u jechuun maal jechuudha. Ammallee jibbiinsa Sumayyaa miti ka haasaa jiru jaalala Sumayyaa haasaa jira. Haasoo inni garuu sirrii miti. Osoo haasa'e sila በትክክል dhugaan dhugatti waan ani jedhe san bakka ani beene waan ati asi dhuftee deemteef anillee si yaadee jira. Akka kee si arguu hin danda'u. Akka kee bakkee jirtu beekee kanaan dura si soqee jira bakka ati jirtu hundaa si soqee jira. Amma garuu bakka dhiifama waliin goone waliin jiraanna kootu hin jedhaa jedhee yaadee ture. Inni garuu kana hin dubbanne. Maaliif garaa isa keessa aariin jira. Baay'ee itti aarii jira. Kana dhiisuu qaba. Imaan illee haa taatu. Bakka imaan illee haa taatu akka kiyyatti jechuudha. Amma garuu viidiyoo kana irra deebisee osoo hojjetee jedhaan. Viidiyoon kun sirrii miti. Waan dhugaa haasa'e. Waggaa tokko sirraa fagaattee akkanatti hin barbaadu jedhullee hin dandeettu. Maaliif osoo argiteeyyuu akka ati dubbattetti osoo argite akkanumaan gadi lakkistu. Kararrattiyyuu osoo argee waan tokko sin dubbisu akkanumaan si darbaa malee waan tokko waan sin jedhullee hin jiru jedhaa jira. Osoo si dubbisee mana keessatti na bira dhuftee si beekeeyyuu yoo si dubbise siin ajjeesu waan tokko siin fannisu akkanumaan sitti haasee waliin addaan akkanumaan ta'u dhuga. Kanaaf kabajamtoota jaalatamtoota waan ani Sa'iidirraa eegee deebii hin argine. Kana jechuun ammas Sumayyaa aarsaa jira. Deebii sirrii ta'ee deebisi jedhaa jiraanillee deebii sirrii ta'e san itti yaadite ammas viidiyoo dalagi kana jedhaanii isin hoo maal jettan kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtu ani addaan haa ba'een jedheen barbaadu dogongora sirra jiru sirreessii jedhaa jira. Koomentiin haa barreessaa nagaa naaf ta'a.